Akkam jirtan hordoftoota fayyaa FB'dhaan nagaa keessanii an Dr. Caalaa Didhaan jedhama. Egaa yeroo hedduudhaaf viidiyoo isiniif gallakkisuu waan hin dandeenyeef dhiifama nu godhaa nuuf falchaa isiniin jenna. Kanaan booda viidiyoo xixiqqaa bifa salphaa ta'ee fi bifa isin hubachuu dandeenyu jennuun viidiyoo garaagaraa kan isinii gallakkifnu ta'a. Isinis gaafii fi yaada keessan akkuma kanaan dura nu dhiyeessuu dandeessu. Nus immoo gaafii keessanii fi yaada keessan irratti fi hundaa'uudhaan bifa nama hundumaaf galuu fi nama hundumaaf bifa ta'utti jechuudha. Gaafii namni tokko kaas gaafii nama biraatis waan ta'eef isin qofaaf osoo hin ta'in nama biraatiif akka ta'utti kan isin dhiyeessinu ta'a jechuudha. Asirratti gaafii yaada isin gaafattan yeroo sanitti yookiin immediately yeroo sanitti deebii keessan isinis eebisuu kan hin dandeenye yoo ta'e nuuf falchaa isiniin jenna. Maaliif gaafii keessan bifa nama biraatiifis ta'u gaafiin keessan sun gaafii nama biraatis waan ta'uu danda'uuf isarratti qophoofnee isin dhiyeessuuf waan yaanneeti malee gaafii keessan raafannee yookiin irra waan dabarree miti isa akkasitti nu fudhattu. Inni biraa bifa warri YouTube keenya laaluu dandeessan laaluu dandeessu. Warri immoo isa gochuu hin dandeenye keessattuu biyya keessa teessanii biyya baadiyyaa keessa jirtan YouTube keenya warri laaluu hin dandeenye peejii keenya immoo hordoftanii wanta irratti wanna yeroo yeroodhaan guyyaa guyyaadhaan gallakkifnu laaluu dandeessu. Yaada keessan nu dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Nuti immoo ogeessota garaagaraa taanee akkaataa isin hubannoo mana keessan taatanii hubannoo barumsa fayyaa irratti qabdan akka ittiin gabbifachuu dandeessan immoo yoo rakkoo qabaattan rakkoo fayyaa kan qabdan ta'e manuma keessan teessanii akka irraa furamuu dandeessanii fi dhukkuboota garaagaraatirraa illee akkaataa ittiin of eeguu qabdan manuma keessan teessanii akka isin barumsa argattan isinii godhuudha. Egaa yaada keessanii fi gaafii keessan oomiyyuu gara keessatti nu dhuguntaa waan yeroo hundumaa immoo yaadaa fi deeggarsa isiniif nu gootaniif guddaa isin galateeffanna. Kallattiidhaan mata duree keenyaadhaatitti yookaan isin ta'e mata dureen keenyaadhaa marsaa laguu yookiin menstrual cycle yookiin period isa afaan Ingiliffaatiin jedhudha. Asirratti wanti nu ilaallu amaloota marsaa laguu, maalummaa marsaa laguu akkasumas mallattoolee marsaa laguu yeroo marsaa laguu dubartoota tokkotti dhufu agarsiisan maal akka ta'e ni ilaalaa ta'a. Inni biraa asirratti wanti isin hubachiisuu barbaannu namni tokko yookiin dubartiin takka marsaa laguu sirrii miti jettee yookiin rakkoo qaba jettee kan dubbachuu dandeessu yoo marsaalee laguu sirrii ta'an adda baaftee kan beektudha jechuudha. Kanaaf mana yaalaas deemuu kan dandeessu yookaan beektee adda baaftee ta'e kanaan adda kan ta'u ta'e amaloota marsaa laguu fayya qabeessa yookiin sirrii ta'an dhala'uu kan ta'u ta'e ogeessa fayyaa madeessisuus yookiin dubbisuus dandeessu jechuudha. Kanaaf har'aa kan isin hubachiifnu marsaa laguu sirrii ta'e maalidha? Qaamoleen marsaa laguu irratti hirmaatan maalidha? Fi rakkoolee marsaa laguu wajjin qabatan yeroo itti aanutti kan isin ibsudha. Kan irratti xiyyeeffannu maalummaa marsaa laguutii fi wantoota yeroo marsaalee laguu namarratti mul'atan isa fayya qabeessa sirrii ta'een kan isinitti himnu ta'a. Hiikaa marsaa laguutti kan deebinu yoo ta'e marsaa laguu kan jedhamu adeemsa ji'aan qaamni hormaataa ji'aan hormaataaf yookiin ulfaafaaf qopheessu ta'ee yoo kuni kan hin taane yoo ta'e keessuun gadaamessaa ulfa uumamuuf jiru simachuuf of ijaaree dagaagee jiru bifa dhiigaatiin diigamee karaa alaatitti yoo kan ba'u ta'e marsaa laguu kan jedhamu ta'a. Egaa marsaa laguu asirratti kan isin hubachuu qabdan daa'imni tokko garaadhaa keessatti uumamee guddachuudhaaf killeen ovariirraa gallakkifamte fi ispaarmiin gara qaama saalaa dhiirarraa gallakkifame ol argachuudhaan fertilization erga gaggeeffamee zaayigootiin erga uumame zaayigootiin kunniin immoo uumame adaadaan guddachuudhaan baay'achuudhaan seelii baay'ee ta'uudhaan daa'ima guddatutti kan jijjiiramu ta'a jechuudha gara gadaamessaadhaa keessatti jechuudha. Kun immoo kan ta'u keessoo gadaamessaa keessatti keessoon gadaamessaa kun maal taaree ji'a ji'aan daa'ima dhufuuf deemu kan daa'ima ispaarmii fi hanqaaqurraa uumamu kana simachuudhaaf akka itti iddoo inni barbaachisu wantoota inni barbaachisu isaaf qopheessuudhaaf keessoon gadaamessaa kun of ijaara of dagaagsa wantoota barbaachisanii of ijaaraa jechuudha. Yeroo kun hanqaaquun ovariirraa gallakkifamte erga gallakkifamteen booda sa'a 24 keessatti yoo ispaarmiin kan waliin arganne ta'e ni duuti jechuudha. Erga duuteen booda daa'imchi uumamu
waan hin jirreef keessoon gadaamessaa kana caala itti fufiinsaan of ijaaruun wanti barbaachisuuf waan hin jirreef keessoon gadaamessaa kun maal ta'a diigamee bifa dhiigaatiin karaa alaatitti kan yaa'u ta'a jechuudha. Qaama saalaa dubartootaan kun kan gaggeeffamu ji'a ji'aan kan ta'u ta'a jechuudha. Egaa asirratti marsaan laguu kun fi ol hormaanni jiraachuudhaaf qaamoleen kallattii fi al-kallattiinis barbaachisan jiru jechuudha. Jalqaba irratti yoo kan fudhannu ta'e olirraa kan kaanu ta'e sammuu keenyarraa hypothalamus inni jedhamu barbaachisaadha. Hypothalamus hormoonii gallakkisuun isaa jala gaditti kan jiru xannacha pituitarii dhiibbaa gaggeessinsaa influensi godha. Inni sunis immoo xannachi pituitarii hormoonii biraa hormoonii gosa lamaa gallakkisaa FSH fi LH kan jedhamu follicular stimulating hormoonii fi luteinizing hormooniin kan jedhamu gallakkisaa xannachi pituitarii. Hormoononni kuniin immoo ovarii irra deemanii hanqaaquun ovarii keessa jiru tokko dagaagee akka ovarii irraa gallakkifamuu fi taasisaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo hormoononni akka estrogenii fi progesteronii ovarii irraa gallakkifan godha. Estrogenii fi hormooniin estrogenii fi progesteronii ovarii irraa gallakkifan kun immoo keessoo gadaamessaa keessa deemee keessoon gadaamessaa hanqaaquun ovarii irraa gallakkifamaa jirti of ijaare kan jedhu ergaa jechuudha. Yeroo kana keessoon gadaamessaa of ijaara jechuudha. Of ijaara. Yoo ovariin hanqaaquun immoo ovarii irraa gallakkifamtee keessoon gadaamessaa ol ijaare kun spermiin kan hin jiraanne ta'e diigamee kan alaatti ba'u ta'a jechuudha. Egaa marsaan laguu kun akkuma ammas hin jenne gaggeeffamuudhaaf tokko hormooniin hypothalamus irraa gallakkifamu hormooniin pituitarii irraa gallakkifamu jiraachuu qaba. Akkasumas immoo ovariinis dalagaa sirnaan dalaguu qabdi. Keessoon gadaamessaatis deebisaa hormoonota gallakkifamaa jiran kanaaf deebuu qaba. Kennuu qaba. Akkasumas immoo qaamoleen balballi gadaamessaatis banaa ta'uu qaba. Qaamoleen saalaa gara gadii jiranis akka vaajaanaa qunnamtii saalaa qaama saalaa qunnamtii saalaatti gargaaramnu sirrii fi banaa ta'ee argamuu qaba. Yoo kunniin jiraate marsaan laguu ji'a ji'aan kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Kan itti aanutti yoo kan deebinu ta'e amaloota marsaa laguu sirrii yookiin fayyaa qabeessuu kan jedhudha. Amaloota marsaa laguu fayya qabeessa yookiin sirriidha. Dubartiin tokko marsaan laguu ishee sirriidha. Sirrii miti jennee kan adda baafnu kanneen armaan gadiitti irratti hundaa'uudhaan isa kana sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Tokkoffaa irratti kan jiru marsaan laguu kan jalqabu jiddu galeessaan umrii 10 hanga 16tti yeroo baay'ee immoo 11 hanga 13tti namoota shamarran baay'ee irratti kan mul'atudha. Asirratti wanti beekuu qabdan sababa garaagaraatiin dubartiin tokko jalqabas daftee arguu dandeessi yookiin immoo turtee arguu dandeessi. Fakkeenyaaf umrii 10tti waggaa 10tti waggaa 11tti arguu dandeessi. Keessattuu warroonni dubartoonni biyyoota guddataniin biyyoonni baay'een jireenyi isaanii fooyya'aa ta'e akkuma isin dura jenne hypothalamus pituitary ovarian axis jedhame kun dafee dagaagee dafee guddachuu waan danda'uuf rakkoo waan hin qabneef hanqina nyaataa waan hin jirreef dafeeni marsaa laguu arguu danda'u guddinni isaanii waan saffisuuf jechuudha. Awuu biyya keenyatti deebin immoo rakkoolee garaagaraa rakkoolee xiinsammuu rakkoolee hanqina nyaataa garaagaraa waan jiraatuuf yeroo baay'ee guddinni keenya duubatti yookiin kan duubatti waan harkifatuuf yeroo baay'ee gara 15 14 16tti arguu dandeenya jechuudha. Kun rakkoo hin qabu jechuudha. Gara umrii waggaa 10 hanga 16 jidduutti shamarran takka marsaa laguu kan argitu ta'e sirriidha jechuudha. Yoo umrii 16 booda kan argitu ta'e immoo rakkoon jiraachuu danda'a laalamuu qabdi jechuudha. Inni biraa lammaffaa irratti kan jiru marsaan laguu kan dhaabbatu jiddu galeessaan waggaa 45 hanga waggaa 52tti garuu baay'inaan dubartoota baay'ee irratti kan mul'atu immoo waggaa 51 hanga 52 irratti jechuudha. Kana booda hoo kan dhaabbatu ta'e waggaa 45 kaasee hanga waggaa 52 jidduu sana booda marsaa laguu dubartiin tokko kan hin argine yoo ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Kun immoo nofees yookiin hanqaaquun ovarii irraa gallakkifamu waan hin jirreef yeroo kanatti yoo kan dhaabbatu ta'e marsaa laguu kan hin arganne ta'u kun rakkoo hin qabu jechuudha. Inni sadaffaan marsaan laguu tokko namatti dhufe guyyaa meeqaf namarra tura kan jedhudha. Jiddu galeessaan akka qorannoon garaagaraa agarsiisutti jiddu galeessaan namni guyyaa 2 hanga guyyaa 8 kan itti dhufu yoo ta'e fayya qabeessa garuu baay'inaan guyyaa 3 hanga 6 jechuudha namatti kan dhufu garuu guyyaa 2 hanga guyyaa 8 kan namarra turu ta'e
rakkoon qabu jechuudha. Yoo guyyaa tokkos akka guyyaa lama gadi akkasumas guyyaa 8 ol kan namarra turu ta'e rakkoolee garaagaraa wajjin ol qabachuu danda'a. Inni biraa hamma arfaffaan hammi dhiigaati. Hammi dhiigaa dubartoota marsaa laguu argan tokko yeroo tokkotti yookiin marsaa tokkotti hammam dhiiga kan jedhudha. Walii galatti hanga qorannoon garaagaraa agarsiisutti miiliitira 20 yookiin 10 hanga 80 marsaa laguu jechuudha. Yeroo akka guyyaa isiniin jennu guyyaa 2 hanga 8 jidduu kana jirutti dhiiga haga miiliitirii 10 hanga 20 hanga 80 kan ta'u ta'e kunis fayya qabeessaa jechuudha. Yookiin walii galatti immoo moodesii 2 hanga 8 guyyaatti kan fayyadamtu yoo ta'e kunis fayya qabeessaa jechuudha. Rakkoon qabu jechuudha. Asirratti moodesii irratti haala jireenyaa fi haala qabatama biyya tokko irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo fudhanne dubartoonni biyyoota guddatanii fi biyyoota qabeenya jireenya fooyya'aa jiraatan moodesii isaanii yeroo yeroodhaan jijjiirachuu danda'u. Qulqullina isaanii fi akkasumas akka jalphaatti argachuu waan danda'aniif jechuudha moodesii. Akka biyya keenyatti yoo fudhanne immoo rakkoolee hawaasummaa waan jiruuf even tokkoyyuu argachuun rakkisaa waan ta'uuf yeroo baay'ee dubartoonni keenya kan afaan arganneef tokko fayyadamuu rakkisaa waan ta'uuf kun baay'ee qabatamaa miti jechuudha. Inni biraa marsaan laguu erga namatti dhufee guyyaa meeqan booda namatti deebi'a kan jedhu inni shanaffaan jechuudha. Walii galatti akka marsaan laguu namatti dhufee guyyaa 21 hanga 35 keessattuu kan namatti dhufu ta'e kunis fayya qabeessa sirriidha jechuudha. Hamma marsaan laguu guyyaa jalqaba argite sanirraa deebisee guyyaa 21tti kan itti dhufu ta'e yookiin immoo guyyaa 35tti yookiin jidduu kana keessa guyyoota jiran kana jidduutti kan itti dhufu ta'e fayya qabeessaa jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoota jiddu galeessaan haga dubartoonni parsantii 15 ta'e guyyaa 28 kan itti deebi'u ta'a. Inni jahaffaan halluu dhiigaati. Yeroo baay'ee halluun dhiigaa marsaa laguu bifa gurraacha kan qabuu fi kan inni ittiinidha jechuudha. Qabiyyee keenya isa dhumaatitti yoo jennu mallattoolee yeroo marsaa laguu dubartoota irratti mul'achuu danda'an jedha. Egaa akkuma beekamu yeroo marsaan laguu namatti dhufu dubartoonni mallattoolee garaagaraa irratti mul'achuu danda'a. Mallattooleen kunis salphaadha hanga hamaa ta'uu danda'a. Mallattooleen kun immoo dubartoota tokko irratti sasalphoo akkasumas immoo rakkoo baay'ee kan irratti finne dhiibbaa baay'ee kan irratti hin qabne ta'uu danda'a. Kan irratti immoo yeroo baay'ee dhiibbaa guddaa kan geessisu ta'a jechuudha. Egaa irraaf mallattoolee sasalphoo isaanii isinitti himna. Yeroo biraa mallattoolee fi rakkoo isaan wajjin wal qabatan kan isin dhiyeessinu ta'a. Mallattooleen tokkoffaa irratti argamu mataa dhukkubbii yeroo ulfaa yeroo marsaa laguu akkuma beekamu dhukkubbiin mataa bu'uun mataa jiraachuu danda'a. Akkasumas immoo ciniinsuun garaa fi ciniinsuun gadaamessaa gara dhuraa gadiitti yeroo xurii laguu jiraachuu danda'a. Inni biraa harmi nama dhukkubuu nama dhidhiita'uun jiraachuu danda'a. Akkasumas immoo nyaata nama jibbisiisuu nyaata ol nama deebisiisuu darbees baasan yeroo tokko jiraachuu danda'a. Akkasumas immoo nama dhiphisuu of nama jibbisiisuu fi ofiis ta'ee nama jibbisiisuu kophaa filachuun kunniin jiraachuu danda'a yeroo marsaa laguutitti jechuudha. Egaa kunniin mallattooleen kunniin salphaarraa gara hamoo ta'uu danda'a. Dhukkubbiin kunis salphaarraa hanga hamaa ta'uu danda'a. Dubartoota irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Dubartoonni tokko hanga of jibbanii fi hanga baay'ee rakkoolee xiinsammuu garaagaraas irratti keessa soo seenan ni argamu.